Sochii ispoortii hundaa hawaasa bal'aa hirmaachisee akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Bishooftutti gaggeeffame kanarratti ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullaakii Muluu hoogganaan biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoo Sabboqaa dabalatee keessummoonni biroo hirmaatanii jiru. Guyyaa waloominaa akka addunyaatti si'a 26ffaaf akka Itoophiyaatti si'a 14ffaaf kabajamuu sababeeffachuudhaan mata duree sochii qaamaa waloominaaf jedhuun sochiin ispoortii hundaa kun hawaasa bal'aa hirmaachisuudhaan gaggeeffame. Ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa ispoortiin tokkummaa hawaasummaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba, yeroo hunda sosochii qaamaa idileessuun murteessaadha jedhu. Sadarkaa guutuu biyyaatti Oromiyaa dabalatee ispoortiin sa'aatii tokko keessatti namooti miliyoonoti baay'een akka ispoortii uummataa hojjetanii saganteessinee bakka hundatti itti jirama. Finfinnee keessatti ispoortiin kun maal fida, maal gargaara jettanii kunoo nama walitti fidaa, nama tokkoomsaa, waan baay'ee irraanfanna, dubbii qotuu irraanfanna, hammina irraanfanna. Yeroo sana taphannee sammuu keenya aara galfataa, qaami keenya ni jabaataa, fayyaa arganna, tokkummaa qabaanna, jaalala horannaa jechuudha. Ispoortiin jaalala. Sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullaakii Muluu sochii ispoortii hundaa sadarkaa naannootti lafa qabsiisuun murteessaadha jedhanii. Ispoortiin akka guutuu Oromiyaatti har'a gaggeessaa jirru itti fufiinsaan idilaahee baadiyyaaf magaalaatti, jiraataan magaalaa, jiraataan baadiyyaa, hojjetaan mootummaa akkasumas barattoonni bakka hojjetan irratti akka shaakalaa deeman, akka ispoortii hundaaf kana keessatti hirmaatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ispoortiin naannoo kan keenya xiyyeeffannaa guddaa mootummaan naannoo Oromiyaatti kennee kan hojjetaa jiruu fi ammallee akka misooma guddaa tokkootti xiyyeeffannaa guddaatti kennee bakka ispoortii babal'isuu fi dirreewwan ispoortii bal'isuu akkasumas immoo bakka oolmaa ispoortii cimsuudhaan mootummaan xiyyeeffannaa kennee kan hojjetuu fi dargaggoonnis kana keessatti bal'inaan akka hirmaatan taasisuudhaaf kan hojjetamu waan ta'eedhaaf kana cimsinee kan itti fufnu ta'a. Hawaasni bal'aan sochii ispoortii kanaan hirmaates faayidaan ispoortiin qabu olaanaa waan ta'eef sochiin ispoortii hundaa iddoo hundatti cimee itti fufuu qaba jedhu. Ispoortiin fayyummaaf jireenyaaf murteessaadha waan ta'eef guyyaa har'aa kana guyyaa gammachuutiin akkaataa kanaan baanee hirmaachuu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Nuyis fayyaa keenya eeggachuu fi fakkeenyaaf akka dhukkuboota kolesteroolii, dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa kana ispoortii waan nurraa ittisuuf kana isaan ittiin ofirraa ittisuudhaaf asitti argamne jechuudha. Uummanni keenyas immoo fayyaa isaatiif, qaama isaatiif dhibee adda addaa irraa ittisuuf bahee akkanatti hojjetee baay'ee gaariidha. Kanan jedhu sochiin amma calqabame kun itti fufee kanan jedhu. Hoogganaan biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoo Sabboqaa ispoortiin hundi bu'uura uummataa akka qabuuf hojjechaa jirra jedhanii. Ispoortiin galmoota badhaadhinaa qabannee jirru milkeessuu keessatti, hawaasa fayya buleessa uumuu keessatti, misooma keenya gama hundaan akka inni milkaa'u gochuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf gara fuula duraattis biiroon keenya hojiiwwan misooma ispoortii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee kan hojjetu ta'a. Kanuma giddu galeessa godhannee hojiiwwan hojjetaman cina dargaggoonni keenya akka dhaabbattan ispoortii keessatti akka hirmaattan waamicha kun dabarsaa.